adoolessa 14 2026 oduu sibuun Turkii yeroo kana isin biraan geenya. Qabsoodhaan yoo injifanne malee furmaanni addaa hin jiru jedhe TPLF ibsa tibbana baaseen akka jedhetti mootummaan federaalaa dargaggoota Tigraay gowwoomsuun gara raayyaa ittisa biyyaatti galchaa jira jedhe. Itti dabaluunis dargaggoota gowwoomsuun gara buufataalee tursiisaatti guuraman beelaa fi dhukkubaaf saaxilamaa jiraachuus ibseera. Dhaabbatichi gocha mootummaa kana mormuun dargaggoonni Tigraay ala jiran hatattamaan gara naannoo isaaniitti deebi'uun itti fufiinsa Tigraay eegsisuuf akka qabsaan waamicha dhiyeesseera. Akka ibsa TPLFitti dargaggoonni Tigraay gowwoomfamanii yeroo ammaa Finfinnee fi magaalota Itoophiyaa biroo keessa jiran dhaabbileen mootummaatiin ilaalcha keessa galuun miidhaan irra ga'uu danda'a sodaa jedhu qabna jedhe. Mootummaan dargaggoota naannichaa baase kanneen keessa muraasni isaanii dirreewwan waraanaa adda addaatti akka lolan gochaa jiraachuu fi warra hafan ammoo kaampota tursiisaa keessatti hidhuun gidiraa guddaaf saaxilaa jiru jechuun dhaabbatichi qeeqeera. Dr. Abiyyi Ahmed torban darbe keessa haasawaa paarlaamaa biyyattii irratti taasisanii turaniin uummanni Tigraay naannolee Itoophiyaa biroo keessa jiran warra Tigraay keessa jiran caalaa nagaa waaraa fi amansiisa akka qaban dubbatanii turan. Haa ta'u malee ibsi TPLF baase dubbii muummee ministeeraa sana kan faallessudha jedhame. Manni murtii Sudaan Mohammad Hamdaan Daagaloo dabalatee miseensota Rapid Action Force 16 irratti murtii du'aa dabarsuun dhaga'ame. Manni murtii Sudaan Mohammad Hamdaan Daagaloo Hameetiin dabalatee miseensota RSF 16 bakka isaan jiranitti murtii du'aa murteesseera. Murtiin manni murtichaa irraa kenne kun namoota dhuunfaa kunneen naannoo Daarfur keessatti ajjeechaa yakka waraanaa sarbama mirga namaa fi duguuggaa sanyiitiin yakkamaa ta'uu dhaabbati oduu mootummaa Sudaan gabaaseera. Manni murtichaa erga bara 2023 waraanni biyya keessaa Sudaan keessatti ka'ee booda hooggantoota olaanoo garee hidhattootaa irratti murtii kennuun isaa isa jalqabaati. Namoota duutitti murtaa'e obboleessaa fi itti aanaa Daagaloo Abdul Harim Ahmed Daagaloo akkasumas qondaaltota waraanaa fi hooggantoonni hedduun keessatti ni argamu. Manni murtichaa murtii kana mana murtii olaanaatti dabarsuu fi namoota yakka kana raawwatan karaa dhaabbata poolisii idil addunyaa yookaan Interpol akka barbaadu ibseera. Waraana Sudaanii fi humnoota deeggarsa saffisaa gidduutti taasifamaa ture amma waggaa 4ffaarra ga'ee namoota 10,000tti lakkaa'aman galaafatee namoota 11,000 ol qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqisuu fi beela addunyaa irratti hamaa ta'e fideera. Xiyyaaronni Awurooppaa giddugala ba'aa irra akka hin balaliin dhorkaman. Ejensiin nageenya aviyeeshinii gamtaa Awurooppaa EASA daandiiwwan qilleensaa Awurooppaa daangaa qilleensa Bahareen, Kuwait, Qatar, UAE fi qaama bishaanii galoo galaana Oomaan irra balaliisaniif akka daangaa qilleensa sanarra hin balaliineef akeekkachiifaman. Ejensichi akka jedhutti taateewwan waraanaa tilmaamuun hin danda'amne akkasumas itti fayyadama meeshaalee waraanaa akka misaa'ilaa, diroonii, xiyyaarota waraanaa fi sirnoota ittisa qilleensaa naannicha keessatti tajaajila oolaa waan jiraniif balallii xiyyaarotaaf haalichi hedduu yaaddessaa waan ta'eefidha jedheera. Akeekkachiisni haaraan kun hanga adoolessa 29tti kan turu yoo ta'u ESA'n haalicha itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu beeksiseera. Gamtaan Awurooppaa daldala warqee Sudaan irraa dhorkaa kaa'e. Manni maree gamtaa Awurooppaa daldala warqee waraanaa biyyattii deeggaraa jiru jedhe irratti dhorkaa haaraa kaa'uu dhaga'ame. Dhorkaan sun bituu, alaa galchuu fi warqee Sudaan keessa jiru daddabarsuuf kan dabalatudha. Gamtaan Awurooppaa meeshaalee warqee baasuuf gargaaran meerkurii fi siyaanaayid gurguruun dhiyeessuunii fi daddabarsuun dhorkaa ta'uu beekseera. Humni addaa Sudaan RSF iddoowwan warqee itti bahu muraasa akka to'atee fi gara UAE akka ergu ni himama. Humni waraanaa Sudaan UAE humna addaa kana deeggaruu fi haleellaa diroonii raawwachuun himatama. UAE'n garuu himannaa kana ni waaqqatti.